Miseensonni gurmuu waldaalee amantoota Heaven on Earth Kingdom Family Ministry sagantaa arjooma dhiigaa gaggeessan. Miseensonni gurmuu amantootaa kunneen manneen amantaa adda addaa irraa walitti kan dhufan yoo ta'u, kaayyoon hundeeffama isaa gaarummaa Waaqayyoo irraa argatanitti hubsiisuuf hojiilee tola ooltummaa adda addaa irratti bobba'anii kan hojjetan ta'uu kan dubbatan hojii gaggeessaa gurmuu waldaalee amantootaa tokkummaa Heaven on Earth Kingdom Family dargaggoo Kirubel Dasitaati. የዛሬ ዋነኛ ዓላማችን በእኛ ሚኒስትሪ ደም በመለገስ ፍቅራችንን ማካፈል እግዚአብሔር የሰጠንን ህይወት ደግሞ ሌላ ህይወት ይበልጥ ለማካፈል ነው ማለት ነው። gurmuun kun akkuma kanaan dura hojiilee tajaajila tola ooltummaa adda addaa irratti hojjechaa ture fuula durattis hojiilee tajaajila lammummaa cimsee kan itti fufu ta'uu kan dubbatan immoo miseensa gurmuu amantootaa kan ta'e dargaggoo Saamu'eel Addisuuti. Sagantaan har'aa kaayyoon guddaa isaa maalidha yoonaan jette Yesuus Kiristoos dhiiga isaa nuuf kennee jireenya isaa nuuf kenneera. Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaaseera, dhiiga isaatiin nu biteera. Kanaafuu immoo nuyi namootaaf dhiiga keenya kennine namoonni balaa garagaraadhaan hawwoonni keenya da'umsaan dhibee yookaan dhiigni isaanii kan dhangala'u kana nuyi lubbuu isaanii baraaruudhaaf hojii kana hojjechaa jirra jechuudha. Miseensonni gurmuu waldaalee amantootaa arjooma dhiigaa kennan kunneen dhiiga arjoomuu keenyan sababa dhiiga dhabuu haadholii du'aaf saaxilaman baraaruuf dhiigaa kan arjooman ta'uu dubbatan. Dhiiga arjoomuun ka lubbuu nama tokko baraaruudha. Dhiiga arjoomuu jechuun nama yeroo rakkoo keessa jirutti dhiigni isa barbaachisoo ta'e dhiigaa nu amma kenninu kanaan lubbuu isaa baraaruu hin dandeenyadha. Dhiiga kennuun immoo kan qarshiidhaan madaalamuu miti. Yeroo namni dhukkubsa isaan tokko yoo dhiiga kan barbaadu ta'e dhiiga isaan qarshiidhaan bituu hin danda'u. Kanaafuu namni yoo akkanta arjoomu ta'e nama sanii dhaqqabuu hin danda'a jechuudha. Dhiiga arjoomuun fayyummaadha waan ta'eef namoonni biroos dhiiga arjoomuu akka qabanis ergaa isaanii dabarsan. Dhiiga kennuun akkuma nama tokko nama kennu sanii waan salphaadha garuu nama isa dhaqqabu saniif garuu lubbuu baraarsa. Kanaafuu sirriitti yaadanii wanta kana akka kennan yoo dhiiga kennaa jedhaman akka waan guddaan isaan irraa fudhamu odoo hin ta'in isaaniif miidhaan qabu gara nama dhaqqabu saniif garuu lubbuu isaa baraara waan ta'eef akka kennan hubachiisa. Bulchiinsa humna namaa baankii dhiigaa Adaamaa kan ta'an obbo Kaasaawun Wubishet namni fayyaa guutuu qabu kamuu dhiiga arjoomuu akka danda'u kaasanii dhaabbileen amantaa manneen barnootaa fi dargaggoonni dhiiga arjoomuu irratti hirmaannaa qaban olaanaa ta'uu kaasan. Namni tokko dhiiga arjoomuudhaaf tokko jalqabuma irraa kaasee amma kasiin jedhe kana biyaans kiiloogiraam wayitiin isaa qaamni isaa yookiin fayyinaan nagaa yoo ta'e nama nagaa yoo ta'e jechaadha. Namni nagaa nagummaan itti dhagahamu jechaadha yoo ta'e namni fayyaalessa yoo ta'e qofa. Kan biraa immoo fedhii yoo qabaate qofa. Fedhii irratti hundaa'ee dhiigni sassaabamuu danda'a namarraa. Kunis immoo faayidaan isaa maali inni jennaan tokko lubbuu haadholee baraaruudhaaf lubbuu namoota emerjensii irra jiran yookiin immoo namoota rakkoo keessa galanii dhiiga barbaachisu irra. Sababa dhiiga dhabuutiin lubbuu qaalii baatuu baraaruuf dhiiga arjoomuun murteessaa akka ta'es kaasan. Ergaan kiyya maal inni hawaasni dhiiga arjoomuudhaaf maaliif arjooma dhiiga? Egaa dhiiga arjoomeen dhiigni sun maal ta'a jedhee gaafachuun. Kunis immoo lubbuu nama baraaruudhaaf ispeeshaalii obboleeyyiin isaa, haadholee isaa, uummata isaa qarqaaruudha. Haaluma addunyaa kanarratti rakkoon hin jiru jennee hin yaadnu. Maaliif waraanni jira, rakkoon ni jira, balaan jira. Daa'umsa irratti haadholeen kenna rakkoo keessa galanii kun immoo hospitaala keessa baay'inaan dhiigni argama kun jecha dhiigni sassaabuun kun akka baankii dhiigaa Adaamaatti hospitaalatti deemee kenname jechaadha. Dhiigni kun achi kenname achitti immoo lubbuu namaa baraaruudhaaf namoonni rakkoo keessa jiran keessa dhiiga kana argatanii jechaadha.